Daawwattoota keenya jaallatamoo kun qophii keenya qophii addaati. Guyyaan kunis guyyaa addaati. Guyyaatti haadha keenya ishee nu deessee ishee kunuunsitee nyaachiftee soortee nu guddiftee bu'aa bahii hedduu nu wajjin dabarsitee akka nuyi guddannee nama har'aa taanu kan nu taasiftee guyyaatti haadha keenya yaadannudha. Guyyaan guyyaa haadholiiti. Waliif tiifiin as magaalaa kana keessa deemuudhaan haadholii bu'aa bahii adda addaa keessa darbanii manaaf jireenya isaanii ijoollee isaanii guddifachaa jiran guyyaan itti bagattiin isin ga'ee ittiin jedhudha. Nu waliin taasiriin jenna. An Daani'el Tasfaayeeti gama ogummaa teeknikaatiin Barnaabaas Hambisaatu na faana jira. Isinis nu wajjin ta'a. Haadholiin addunyaarra jirtan hundumti keessan baga guyyaa haadholii geessan isiniin jenna. Turtii gaarii qabaadhaa nu wajjin. Mami, akkam jirtu? Nagaadha miti? Baga guyyaa haadholii geessani. Ayyee, guyyaan kun guyyaa addaatii guyyaa keessanidha. Mee bakka kana maal hojjettu asii daldalarra kan isin jirtani? Maatii goosaan guddisa. Erga hojii kana jalqabdanii hagam taatu? Waggaa 20 hojii kana hojjechaadha kan isin jirtan. Ayyee, mee ijoollee meeqa qabdu? Sadiin qabu. Ijoollee keessan kanumaanii kan isin guddiftan? Guddisaa kan jira amma tokko 12, tokko takka 10, tokko 11. Barsiisaadha kan isin jirtan. Hojiima kana hojjettanii barsiiftu? Kan mana hojjetee barsiisa. Abbaan manaa kun abbaan manaa keessan hin jiru? Waggaa meeqa dura boqotan? Waggaa 12. Waggaa 12 dura ergasii booddee ijoollee kana isinumatu gargaaree hojiima kana hojjettaniiti kan isin guddistan? Kan mana hojjetee guddisa. Haadhummaan akkamii ijoollee keessan akkamitti guddistanii? Haala akkamii bu'aa bahii akkamii keessa dabarsitaniiti kan isin guddiftan erga abbaan manaa keessan boqotee booddee? Maan ingidee oduu ofii nyaatan ijoollee dhalaa attaati. Bakka isaanirra oduudhaan inni uffadhama dhugumas hin jedhu. Isaan ijoollee namaa gad akka bullee haarii akka uffatan bakka. Goddanyaa isaanii gadi riyaa isaanii gadi akka bullee wanna gaarii wanna barbaachisaa hundaan irraa eegamu nan godhaa. Bakka kanarra jirra. Aartanii beektu ijoollee keessanii? Aara. Oon aarra koowwan aara malee isaanitti hin baafadhu. Isaanitti hin baafadhu. Koowwattan aara malee. Maal na kaffaaman hin jedha maal qaburee isaanis. Yoo isaan balleessan akkamittidha kan isin waliin gootan? Akkamitti gorsitu yoo isaan balleessan yoo? Dambiitti balee. Isaanis naa dhagu. Kanan godhina wanna akkanaa sinirraa eegamu wanna hundaan nan gorsu. Wanna goddanyaa gaariis akka mana timirteetitti hin jiru gooti shakkoon. Gara wanna biraatti hasaabsisan. Wanna akkana keessa akka seenna budunii akka faxxarra kana hundaan nan gorsu. Narra wanna narraa eegamu jechaadha. Kanaan booda wanna qabu qabu. Ayyee guyyaatti meeqa argattanii ooltu iddoo kanaati? Guyyaatti immoo maal argadha? Sammuuni kana ammaa dhiisi. Moggaa lama guutuuf deema homaa bakka handuraan hin lafa goone nyaannaa jirra. Homaan bu'aan qabu. Bu'aan qabu. Akkamitti dharee hojii kana kan isin hojjettan iddoo kanatti hin kaffaltu moo akkamitti isinii kenna? Achi keessa baanii as keessa baanii. Itti baatani? Inni namni kaa gabaa homaa gabaa dhabnee minni gannammaa jira hin tortoraa jarri kun fanta saalti daarii gurguru. Noomaan gurguru. Odoomaan gurguru immoo kanatti harree baanii akka. Gibirri sin kaffallaa. Bifqaanis qaba. Kanatti hin kaffaltu? Achi keessatti baanii. Kaffaluu dadhabdanitti kan isin baatan? Achi keessammaa roobiif qidaameen jarri kun dhufee gurguru. Nu gabaan hin jiru. Nu ala cufa. Bakka isaa wajjin wal fakkaannee baanee malee aduu kaan achi keessatti. Tole gaarree guyyaa haadholiiti. Ergaan isin haadholii akka keessaniif qabdanii maali? Baga siniin gahee. Baga siniin gahee gammanne gammadaa bakka kanaan booda. Galatooma gaa umurii dheeraa isiniif hawwina. Irra deebinee baga guyyaa haadholii geessan isiniin jenna. Maanu nuun gahe sinis baga siniin gahe. Badaam miidhas nama jedha.
hawwiif malee si yaaduun himni deessee Tole bagattiin isin ga'ee guyyaan kun guyyaa haadholiiti. Guyyaatti isinii yaadannoodha oolmaa keessan isin galateeffannoodha. Baga wajjiniin nu ga'e ijoollee tonaa jiraadhaadha. Isiniinis ilmee keenya kana isinii kenne akka keenya isin haa dulloomsu. Mee iddoo kana yoomii kaastaniiti hojii kana hojjechuu kan isin jalqabe? Ani waggaa baay'eedha. Waggaa baay'eedha. Daa'ima xinnoo ta'ee tanan ijoollee abbaan qabne ijoollee 10 guddifadhee asumaanan gamoo kanan taa'aa yeroo baay'een taa'e gabaa kana. Bakka akkanatti. Ijoollee keessa nama maalirra jiru? Ijoolleen koo kunis waanuma ta'e hojjetanii bibittinnaanii biyya keessa jiru. Akkana. Ijoollee guddisuun akkamiidha? Ijoolleen takka nama aarsiti. Warri kaan amala adda addaa qabu. Naman aarsani. Kiyya naman aarsanii qixxaa tolchuuf qixxaa nyaatanii bishaan qixxuu bishaan nyaatanii carqii xuusi carqii uffatanii naa jiraatan. Akkana. Mee haadha akkamitti ibsitu? Haadha jechuun maali isiniiti? Haati ofii faxaarii ofiiti. Abbaarrallee haadhaan du'ee kufee ka'ee nama guddisu haati namaa haati ofii baqaame kabbaadidha. Kabbaadidha. Haadha tiyya nan jaaladha. Akkuma san immoo ijoolleen tootis waan argatan natti darbanii na jaalatan. Kana bakka. Kunoo warri re'aa ijoollee tiyyaati soo dhufan haadha too jedhanii natti shoggotanii naaf kutanii naaf qican. Kana bakka namni. Mee haadholiin yeroo baay'ee akka waan hundumaa dandeessuuttidha kan yaadamu. Ijoollee ishee qabattee kunuunsitee guddisuu irratti abbaa manaa mana ishee qabuu irratti haadholiin yeroo baay'ee akka gootaatti kan isaan lakkaa'amanii isin akkamitti ilaaltu? Anis ilmootoo wajjin kufee ka'ee tananii abbaa malee ijoollee 10 guddisee baay'ee dabarfadhee mana qabalee nan qabaa ilmi koo zammatee mana qabalee kifilii takka argadhee ishii keessa nooree daa'ima kana guddattee amma immoo of danda'anii isaanis gara deemanii takka sabirri biddeen takka argatan kun maana naa godhanii lama argatan tokko naa godhanii tanan jira nan jaaladha ijoollee tiyya sanis haadha ta'u akkan jaaladhutti isaanis na jaaladha. Galatoomaa mee haadholii addunyaarraa guyyaa har'aa kana guyyaa haadhaa kabajaa jiranii fi warra bu'aa ba'ii keessa darbanii ijoollee isaanii guddisaa jiraniif ergaa maalii qabu? Maal isaanis akka koo daa'ima guddisuun gaariidha boru hoo jabaatan nama daggafanii jabaatanii ilmoo ofii haa guddifatanii haa dhalanii dhalan dhiisini xinnaanis daa'imnis haa dhalu dhalli gaariidha nama jabeessa bakka akkanaanan itti dabarfadhu. Gwaaddanyoonni tiyyaan akka kootii daa'imni waxxaatiin ilmoo ofii bataam itti akka bajatu haa guddifatu. Iddoo kana guyyaatti meeqa fa'aa argattaniiti kan isin ooltan? Akkuma rabbi naa kennetti hooni 100 argadhe gazzaban jedha hoo 200 argadhe gazzaban jedha dheena koo erga fudhee galee maalan barbaada bakka. Isa argattan kana kun qusattu moo waanuma ijoolleef itti waa bittanii galtu? Ijoolleefis waan nan bitaa maal qusataa irra ga'u nuuroo ammaa hin beektaa maaltu irraa naaf. Kana kun akkan hin kuffifne akkan hin ganne ishiirras nan godhaa kanuma bakka nan beekuu jaraadhu bakka idmee si haa kennu. Dhadhaan guddiidha. Baqaan itti guddiidha. Achi affinnuusi kiiloo takkitti taffinnuufi affinnuuf 800 900 110 illee kumaanuu affinnu hin qabu. Kanuma bakka. Jabaadha. Guyyaan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u umurii gaarii isiniif hawwina waliif TVdha. Ulfaadhaa galatoomaa. Jiraadhaa jiru isinii haa kennu isinis immoo nu jaalattanii nu daggaftan isin haa godhu. Galatoomaa ashee. Tole galatoomaa egaa guyyaan kun guyyaa haadhaati. Namni hundumtuu immoo haadha irraati kan inni dhalatu. Mee maqaa keessan nutti himaa maalummaa haadha achumaatiin nu ibsitu. Maqaan koo Takkaalliin Argoo jedhama. Nan jiraadhu asumadha. Magaalaa Finfinneeti. Haadha jechuun anaaf waan inni itti madaalu tokko iyyuu hin qabu. Haati koollee anaan ijoollummaatti narraa duute. Kanaaf ani haadha koof hangafadha. Baay'ee kanaaf nama hundumaa haadholii baay'ee yeroo nargu
waan isheen taate na guddiste gatiin beekuuf baay'een kabajaa haadholii baay'een jaalladha. Namoonni tokko ispeeshaalii warrumti haadha qaban illee al takka haadha isaaniirraa yeroo isaan itti fagaatan jiraachuu danda'a. Kunuunsa isheen gootee nu guddiste sana warri deebisanii laanneef jiraachuu danda'u. Isaan kanaaf ergaan isin qabna. Ana akka yaada kootti haadhachuun wanta itti madaaltu kamiyyuu hin qabdu. Haadhachuun biyyadha. Haadhachuun haadha dhiiraati. Haadhachuun haadha biyyaati. Waan itti madaaltu hin qabdu. Afaan kee hafuutee siin nyaachisti. Qoraan dugdatti baattee siin qomatti baattee guddisti gadi ta'eef ani haadha maalitti warri kaan biyyatti warri kaan maalitti madaalu ani waanumatti madaalu tokko hin qabu. Amma maatii godhatte haati manaa kee yookaas ijoollee isheetii fi akkam akka taatudha kana ta'uuti. Anamma haadha akkamiiti? Haatumti manaa koo naa fi ani iddoo lamatti hin ilaala. Tokko akka haadha kootti hin ilaala. Dhugumadha. Asuma sirrii lammata akka haadha manaa kootti bakka baay'een kabajaani nan jaalladha. Isheenis bakka iddoo haadha koo naa buutee dheeyyaadha. Dhiirudha maqaan ishee asumaatiin maqaa ishee guutuu dubbadhuuti bagattiin si ga'eetti jettaa. Maqaan ishee ati ijoollee koo haadha ijoollee lamaati. Addisee Bongaasee jedhamti. Baay'ee nama cimtuudha. Haadha bakka haadha hundumaatti nama madaalamtuudha. Baay'ee kabajaaniin baay'een jaalladha. Bagaa guyyaa haadholiitiin waaqayyottiin si ga'ee. Ijoollee kee haadha gaarii taatee karra teessee guddifattuuf siin hawwaan jedhan. Ulfaadhaa gaa sinillee umurii dheeraa siniif hawwina haadha manaa keessanii fi haadha keessanitti immoo biyyoon itti salphatu jenna. Akkuma tasaa sin dubbisne egaa yeroo gaarii siniif hawwina galatoomaa hayyee. Daawwattoota keenya jaallatamoo qophiin keenya ammallee itti fufeettee jira. Haadholii akkasumas immoo namoota waa'ee haadhaa dubbatan namoota tokko dubbisnee isin biraan ga'aa jirra. Mee gidduutti ammoo waloo lataa qana'ii waa'ee haadhaa yookaas immoo oolmaa haadhaa qindeesse kana istiidiyoodhaatii isin affeera gara sagantaa keenya yookaan qophii keenya itti fufnee kan isin biraan geenyu ta'a. Waliin taasisanii jenna. Haadha koo kan kee dubbachuurraa utuun dhiisee wayyaa afaan koo cufadhe gaarummaati qabdu isa durii caalaa buleensi hubadhe. Ani dhiiga keetii dhiiga kee uumamaa si keessaa fottoqeen nama ta'ee deema. Uumaa gadameessaa miciree jalqabde eessarraa eegaleen eessatti lakkaasati naaf cabde. Gaara meeqa buutee kattaa meeqas lixxee humna kee ijoollummaa guddisa koo fixxee dugda keef cinaacha kaasuuttis na baattee yommuu kan koo jiistu ofii gogduu nyaattee nama na gochuudhaaf simboon kee salphatee fuulli kee shuntuuree gogaan kee saphatee foon maddii kee dhumee dhooqee bishaan baatee hojii mana keessaatiin bifti kee manca'ee ramaciinsi gubee daaraan sitti harca'ee takka gara diidaatti takka gara diinqaatti yaara galfii dhabdee dhukkubaan nyaatamtee eeltees boquu cabdee ho'a gaarummaa keetuu laphee koo na baqsaa armee koo deessee koo haadha galaa dhoksaa nama keessaasii aanteen koo hangafaa hojiif dubbii kee durayyuu yaada keettan kuufaa ganamaan dammaqxee hurgaa haadhummaa kee foolii isaanatti tultaa dhala koo naan jettee sagalee jaalalaan onnee koo bulbultaa. Ajaa'us machaa'us si'ii nyaara guuru argeen beeku takka haala kam keessattuu dhimma koof owwaachuuf hin dhibamtu bakka. Galmeen seenaa beekaa cabdee dhiiga tuftee natti baafte gatii kan waaqayyoon gadii kan nama hundaan olii wabii koo dha'ati. Ofoodee namoodee gaafan qofaa saasu sinnatti dhiyaata wanti nyaatan dhimnaan yoon dhagabuu bules naaf faarri kee irbaata. Na bareechuuf jettee kan dur taateen beekne taatee takka raatu sammuu koon nattuursaa kan kee yoon callises obsanaaf hin laatu. Sirrattan lafa argee eenyummaa koo arraabsi dhaabe utubaa ofii cafaqamtee anaan guddisuun kee naquu kana dhibaa.
karra eedduun darbee harka keerraa dhugee harka keerraa nyaadhee jaalalli keen dhumu ana mala dhabee meeqas yoon fakkaadhe ulfaattuu ayyoo koo bagansi qabaadhe naaf gameeran jettu baattuu waan hundumaa gorsituu dandeessuu ogeettii uumamaa jecha faanii qoftoo eenyummaa keen ibsu amma ni maal jedhee garaa keessa ciibsu na jalaan dhokatu nama na gochuudhaaf dafqi keenaaf namme baran qabu hundumaatti sin jaalladha arme otuun taane ta'e immoo umni koo gabaabaa silaa du'aaf si gidduutti daangaan cabneen dhaaba. Baga waliin geenye. Guyyaa har'aa kana guyyaa haadholii akka addunyaatti kabajaadha kan nuti jirru. Haadhummaan akkam? Haadhummaan baay'ee gaariidha. Duraan waa'een haadhaa hin qalladha baay'ee kanaan dura ergi haadha ta'e reef bara malee. Yeroo erga haadha taateetii kanati waa'ee haadhummaa bara. Waa'ee haadha kooti kanan bare ergi haadha ta'e sirriitti reef naa gale. Mee amma ijoollee meeqa qaba? Ijoollee lama qaba. Ijoollee lama qabda? Akkamitti ibsita? Waa bayii isheen si guddisuudhaaf kaffaltee akkamittidha kanatti? Waa'ee haadha kooti baay'ee waan hin jedhee ibsu humna koon olii. Kanaan dura baay'ee ergin ofii kooti haadha ta'eni waa'ee haadha kooti sirriitti bare haadha koo baay'een jaalladha. Haadha keetiif nama akkamii turte? Yerootti walleessitu yookaas yerootti waan gaarii gootus ta'uu danda'a. Akkamitti tiriitti si goote yookaan akkamitti si hubatte akkamitti si kunuunsi? Haati koo baay'ee na jaallatti. Haadha koo hangafaadha. Waan balleessas waan hundumaa na gorsiti. Baay'ee mana kunuunsiti. Amma eessa jirti haati kee? Haati koo amma biyya jirti Wallagga. Maqaan ishee Abaruu Dibaabaa jedhamti. Bakka ittiin si ga'een jedha. Damdolloo. Baay'ee humna koo gararraadha kan hin jaalladhu. Waan hin jedhesitti mukamu. Baay'ee kan hin jaalladhu humna koo gararraadha. Mee haadholiin bu'aa bayii isaanii ijoollee isaanii guddisuudhaaf kaffalanii yookaan gatii isaan baasanii akkamitti argita akkamitti ibsi? Gatii isaan baasan baay'ee dadhabbii qabu baay'ee gatii guddaadha. Baay'ee an ergin ofii kooti haadha ta'een bare dadhabbii baay'ee qaba bu'aa baay'ee qaba kan hundumaa bira dabarsine bakka baay'ee akkamitti si ibsa. Tole ergaa nati sagantaa guyyaa haadholii kanaan wal qabsiiftee dabarsitu haadhotaa fi maali? Baga ittiin sin ga'een jedha. Baga nagaan ittiin sin ga'ee guyyaa haadholii kanaan jedha. Galatoomi egaa siifis umurii dheeraa hawwina ulfaadhu baga ittiin si ga'e siin jennarra deebine. Ayyee ulfaadhash ayyee. Guyyaan kun guyyaa haadholiiti. Baga guyyaa haadholiitiin si ga'e siin jechuu jaallanna. Baga walumaan nu geenye. Guyyaan kun guyyaa haadholiiti. Haadholii immoo baay'een jaalladha. Baay'een kabajasi. Haadha keessaanis haadhadha. Haadharraa waan an dhaladheef haadha akkattiin ibsu baay'ee natti ulfaata. Sababni isaa haadhi nuni Itoophiyaan haadhadha. Oromiyaa keessatti dhalannee haadharraa dhalannee waan ta'eef haati hunda keenyaaf iyyuu haadhadha. Baay'een ittiin boona. Haadha koo waan ani jedhee ibsuu isaan danda'u oolmaan haadhaa baay'een irra danuudha. Eessa jirti haati kee maqaan ishee eenyudha? Asumaan baga ittiin si ga'e jedha. Kan isheen jirtullee baadiyyaa jiraatti. Maqaan ishee Gaadizee Barii jedhamti. Haadha koo baga ittiin si ga'e baga guyyaa haadholiitiin si ga'een jedhaani baay'een jaalladha. Guddaa naa galatoomii oolmaa kee waan an jedhee baasuu hin qabu.